guys dhugaa dubbachuudhaaf har'a jechuudha baay'uma tokko na gaffa'eetiin hin dhufe maaliif yoo jettani namni gaafa dhufee gara social media kanarratti waa hunda dubbatu waa hunda waa meeqa jedhu namni waan amaleeffannaa itti fakkaachuu danda'a jechuudha garuu ani jaaladheetii miti wanti hundinuu waan rakkanatti ta'eef jechuudha waan garatti furmaata baafadhu garanti dubbadhu garanti dhiisu wallaalee tanan dhufee asirratti dubbadha malee dhufee asirratti waa meeqa jedha malee dubbachuu barbaadee miti jechuudha gadi ba'ee asirratti dubbachuu barbaadee miti maaliifin waa hedduutu jira wanti keessa namaati nama dudubbisiisu wanta akka dubbattu si godhu hedduutu jira jechuudha waa baay'eetu jira Dokufaani waa'ee isaa dubbachuu barbaadee miti argitaniirtu viidiyoo dheen gadda gallakkisee viidiyoo sana jechuudha nijjin medhee kaameeraa banamee jiru waraabe malee waraabuu barbaadee miti jechuudha waraabuu barbaadee miti garuu bakka akkaataan itti fayyadamna isaan inni itti haasa'u akkaataan adeemsa isaa bakka baay'uma tokko nama dabbaraa yoonillee nadhiisa illee jedhe keessi koo nadhiisu maaliif hojjettanii otoo ana akkuma duraan jechuudha akkuma duraan kun deeme sanatti otoo deemee achuma nafe omaanatti hin fakkaatu ture omaan yaaduun tures omaan dubbadhuun tures jechuudha garuu akka nama mana ofiitiif yaade akka nama ilmoo ofiitiif yaade akka nama jireenya jiraachuu barbaadu tokko fakkeessee raawwate deemee dhufee natti fayyadamee deemuu isaatu jechuudha kan na aarse kanatu jechuudha kan nama hojjisaallee jiru kanatu jechuudha dubbadheelli kan na keessaa bahuu dadhabe waa'ee isaallee kanan irraa dhiisuu dadhabeef sababa kanaaf jechuudha kanaafin jechuudha yeroo hunda kanan dubbiin isaanirraa dhaabachuullee dadhabe kanaaf jechuudha akka deemi seeraan na gaafadhu seeraan akkamitti seeraan koo deemee taane kun cubsiisee bara in cubsiise waan hundumaa ka jaarsatti araaramee dheeraawate deebi'ee waan hunda cuccubsiisee miti kan inni gal erga wallolleetoo dhaqnee wal kassasnee dhaqee raawwatee seerri jaarsatti deebisee jaarsi waan murteessu jedhee nutti deebi'ee walitti deebineeti dhiyeenya oggaayyuun kunne deebi'ee jechuudha gidduu kana keessatti inni waan jiru hundumaayyuu murteessifatee raawwatee as deebi'eetoo wulliqqee deebi'ee jechuudha akkan dubbadheellee hin baafan dhiisellee obsee akkan hin teenye na gochuu kan dadhabee akka nama maraatee na gochaa jiru wantoota baay'ee waan baay'ee jira ani bahee raawwatee nama biraa faana jiraachuun isaa natti dhaga'ameeti miti anaaf umaa miti jechuudha umaa miti maaliifin jiraachan jiraanis jireenya akkuma inni jedhe jiraachan jira jechuudha ilmoo kan koos guddisaan jira waan fedhis ta'u cabus maal jedhus manatti ol deebi'us bakka guddisaan jira ta'a jechuudha maaliifin ilmoo ofiitiif immoo gidi jechuun barbaachisaa ilmoo ofiitti jedhanii cabuun barbaachisaa jechuudha lamin ishiin iddoo guddaa naa ga'uu dandeessi boru daa'imti kun guddattee bakka guddaa ga'uu dandeessi har'aan isaan miidhee isaan rakkina tokko isaan irraan ga'ee ofitti natti toleen jiraadha yoon jedhee isaan miidhee boru isaan iddoo guddaa ga'anii raawwatanii waan guddaarra ga'uu danda'u sababa kana ta'eef ofii kootii cabee isaan iddoo guddaadhaan ga'uu na barbaachisa jechuudha akka isaa ta'uu hin qaban akka isaa gatee isaan bahuu hin qabu isaanii jedhee tanani biyya ormaatitti hoggaamuma fena kanan faggaatii ture isaaniif jedhee tan jechuudha osoo illee xaafoo jiraadhee bakka fe'een bee bakka fe'een hin gala gaa ta'u malee immooyyuu wanti hunduu namatti dhaga'amu waa baay'ee jira jechuudha wanti namatti dhaga'amu kan nama dubbisus waa baay'eetu jira sanaafani malee dubbachuu barbaadee miti natti waa'ee kun dubbatiin kana booda maqaa kun dhahin kana booda maqaa kun dhahin xoosii kan koo anuu maqaa kennawu maqaa kun dhahin kana booda na waa baay'eetu jira jechuudha waa baay'eetu jira wanti keessa namaatti dubbatamee hin baafamne waa baay'eetu jira dubbadheellee akka hin dhiisne baafachuu garaa kootii baafadhee kan dubbadheen baafanne kan godhu baay'eetu jira jechuudha haa ta'u wanti hundinuu darbeera jedhee dhiiseen jira silamu akka barbaadetti dhufee akka barbaadetti hin ba'a kan inni jedhamu kuni hin ta'u seeranis jedhame deeme karaa seeraatiinis
seerri waan jiru baxxarraa dhaasin hin jenne irraa maa wanti goon dhamnu kaleessa jiran naan jedhan bar galmee koo garagashanii ilaalanii galmee koo garagashanii ilaalanii arras achuma garmachi jaarsi isiniif haa murteetu jaarsi gara murate isiniif haa muruudha kan jedhamu seerri. Kanaafuu jechuudha osoo jaarsi wanta jiru hin ilaalin osoo waan jedhamin murteeffuu hin danda'amu. Seerri koo ilaalee raawwatee galmee gara warra jaarsoliititti waan qabeenya isaanii waan qaban haxxarraa jedhamee raawwatee gadi deebi'e. Isaan immoo isaan jala galee osoo bakka seeracha sanatti hin deebiin asitti jidduutti dhaabe jechuudha. Maaliin godhaan? Maal gochuun qaba? Waan jiru hundumaayyuu ani karan kaleessa wanta sirreeffadhee waan tokkos ta'u asis kaadhee waan sirreesse hundumaa gaafa sana jidduu galchisiisee raawwatee cuccubsiiseera jechuudha hunda isaayyuu. Maani wanti maqaa kootiin jiru waan muraasa jechuudha. Waan muraasa wanti maqaa kootiin jiru. Inni immoo edda yeroo itti wanti sun amarratame yookiin oomishamerraan kan yookiin waan bitame yoo ta'e yeroo itti wanti sun bitame erga gaa'elatti seename bara kan bitame kan jedhamu warqanni ilaalamee jechuudha inni kan itti ta'uu qabu. Isaanani jechuudha har'a dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e daa'ima duudaa kana qabadhee mana kana keessatti gaafa ijoolleen mana barumsaa deemtu qophaa kootaan oolaa. Akkasittiin tasaaqaqaa jiraadhe sanan tandalaaqaqee raawwatee abbaa barbaade faana utaalee abbaa barbaade faana ba'ee abbaa barbaade faana galee fedhu dhiisee itti jiraatan jechuudha. Firii ta'ee jiraatan jechuudha. Ani dhala namaa miti. Ani firii ta'ee jiraachuu hin danda'u. Ani dhala namaa mitiin jedheeba. Maal godha maatiin koos waan godhan dhaban irraa ba'anii dadhabanii dhiisanii bara. Dadhabanii dhiisan bakka akka taate ta'ii akka ta'e godhi seerri gara murteessitti si haa murteessu naan jedha isaanii. Gara seeratiin deemi jechuun isaa kuni of amansiifateeti jechuudha. Of amaneeti. Waan hunduma isaayyuu akka waan godhu argeeti jechuudha. Akka namni bakka sana ga'ee waan gochuu hin dandeenye akka beekuuf. Lamin waan sana cubsiiseera durseeti waan ta'eef jechuudha. Harka isaa jira wanti hundinuuyyuu. Wanti hundinuu harka isaa jira jechuudha. Ana garanaas gara seesinaatti cuccufeetii jira jechuudha. Wanti hundinuu waan harka isaa keessa jiruuf har'aanaan akka gara seeratiin deemi. Jaarsan jettee maal jedhee jira? Deemi seeraan gaafa kan inni jedhuuf maanni amma waan ofiisaati harka isaa keessa jiruuf jechuudha wanti hundinuu. Waan garanaa gara seenatti cuccufsiisee jiruuf jechuudha. Injiina miti waan hundumaafuu ani waan fe'eesoo ta'e kana soo ta'e sana soo ta'e garuu ijoollee kanaaf jedhee raawwadhee mataa koo gadi qabadheen jiraadha. Garuu immoo jechuudha har'as borus dubbiin dhiisu. Maafin dubbii hin dhiisne keessa kootu nan callisiisne jechuudha. Waa meeqan keessa kootti yaadaa jiru. Waa meeqatu dura koo dhaabatee jiru. Qoy maamaan boo'ini. Mucaan kun ani baree amma ofii kooti fooni waan ofii kooti bakkasitti hirrirri jedhu jechuudha. Ani mucaa harmoos isaan jiru. Aannan fayyadamaa jirti jechuudha. Aannan fayyadamaa jirti mucaa. Aannan mucaa kana otoo aannan kana waan ani ittiin bituuf dhabe. Inni akka fe'etti bashannanee jiraachuu barbaada. Firii ta'ee jiraachuu barbaada. Otoo mucaa kanaaf aannanutti waan ittiin bitamu dhabame mucaan kun akka nan oolchine akka nan bulchine nan beekama. Daa'ima duudhaadha wanti hin beekamu. Ishii miti jechuudha. Warrumti jajjabaataniyyuu osoo midhaan mana keessaa dhabame halkan tokko naaf hin bulan. Qoy bichuu. Na kanaafuu jechuudha dhugaa mucaanis na jeeqee jirti. Yaada koos dabarfachuu hin dandeenye. Guyyaa biraa anis sammuu kootti deebi'een guyyaa biraa tasgabbiidhaan taa'ee sin faana haasa'a. Kabajamtoota hordoftoota kan koo isin waa baay'ee warreen koomentii naa ka'aa jirtan argaatiin hin jira. Waa'ee maashinaallee na gaafattaniirtu makiinaa meeqan bitame kan jedhamu na gaafattanii jirtan koomentii keessan argeen jira. Kanaafuu mee firii ta'een guyyaa tokko taa'ee yoon dhuguma firii sammuun koo firii na ta'e jechuudha. Waan hundumaa isinitti haasa'aa isinitti hima jechuudha. Dhiifama koomentii keessan argaatuma jira dhiifama yaada baay'ee gorsa baay'ee warra naa kennitanis galatoomadha. Kanaafuu mee walitti deebina waan hundumaafu. Walitti deebina. Amma sammuun kan koos fayyaana hojjetaa jiru. Bakka akkuma nama maraatee ta'an jira. Homaa waan isaan jalaa galeen qabu. Nagaan naa tura.